Spain meeshaaleen waraana Ameerikaa gara Israa'eliitti akka hin dabarre dhorkite. Abadan boombiin dhaqee lubbuu Falastiinota qulqulluu akka balleessu hin godhus jette. Biyyi Awurooppaa Spain duguggaa sanyii fi weerara waloo Israa'elii fi Ameerikaa mormuun tarkaanfiiwwan haqaa fi namummaa ajaa'ibsiisaa fudhachuu itti fufteetti. Kanumaanis Maadrid meeshaan waraana Ameerikaa yakkicha akka ittiin raawwatamuuf gara Israa'el ergite akka hin dabarre dhorkite. El País akka gabaasetti mootummaan Spain ergiin meeshaa waraana Ameerikaa gara Israa'elitti malu buufata waraana lama Saadizii fi Seevilee jedhamaniin akka hin darbine dhorkeera. Gabaasni miidiyaa Spain wiixata har'aa bahee akka ibsetti mootummaan Maadrid sababa duguggaa sanyii Gaazaa keessatti raawwatameen Israa'el irra uggura meeshaa waraana guutuu kaa'ee akka ture yaadachiisee ergiin meeshaa waraana Ameerikaa buufata waraanaa Rootaa Saadizii fi buufata xiyyaara waraanaa Morondila Fronteeraa Seevilee keessa akka darbu hin hayyamne jedhe. El País maddoota koomishinii waliin Spain fi Ameerikaa kan buufataalee Rootaa fi Morondila Fronteeraa Seevilee bakka loltoonni Ameerikaa buufatan bulchuu wabeeffachuun akka gabaasetti xiyyaaronni fi dooniiwwan Ameerikaa meeshaalee waraanaa fe'anii gara Israa'elitti malan buufataalee kanneen keessa akka hin dabarre dhorkamaniiru. Gaazexaan kun buufataaleen kunneen buufata waraanaa abbaa biyyummaa Spain jala jiran ta'uu fi sochiin achi jiru kamiyyuu aangawoota Spainiin kan to'atamu ta'us cimsee ibseera. Gaazexaan akka gabaasetti sababa mormii Spainiin Ameerikaan ji'a sadaasaa fi eebla keessa xiyyaarota waraanaa F-35 Israa'eliif yoo ergitu buufata odolaa Ozores Portugaal galaana Atlaantikii keessatti argamutti fayyadamtee deeggarsa loojistikii kenniteetti. Dhimmicha ilaalchisee ministeerri haqaa Spain Felix Bolanos ibsa gaazexeessotaaf kennaniin mootummaan Spain meeshaalee waraana Falastiinota qulqulluu haleeluuf itti fayyadaman Israa'eliif akka hin ergamneef aangawoota Ameerikaa waliin irra deddeebiin mari'achaa jirra jedhani. Duguggaa sanyii Gaazaa ittisuu fi uummata Falastiin deeggaruu dhaadannoo jedhuun kibxata darbe mootummaan Spain labsii Israa'el irratti qoqqobbii uggura meeshaa waraanaa bal'aa kaa'uu raggaasiseera. Qoqqobbiin Israa'el irra kaa'ame oomishaalee qubsuma Falastiin Israa'eliin weeraraman keessa galchuu fi beeksisa oomishaalee akkasii dhorkuu kan dabalatudha. Deeggarsa Ameerikaatiin Israa'el onkololeessa 2023 irraa eegaltee Gaazaa keessatti duguggaa sanyii raawwachaa kan jirtu yoo ta'u, lammiileen Falastiin 66,000 ol du'anii 100,000 fi 68,000 fi 346 kan madaa'an yoo ta'u, irra caalaan isaanii daa'immanii fi dubartoota. Akkasumas beela ta'e jedhanii Israa'elii fi Ameerikaan uumaniin lubbuu lammiilee Falastiinii 442 kan dabre yoo ta'u, isaan keessaa 142 daa'immanii.